akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaa kanas wanta isin fayyada jedheetii yaada isiniif qabadde dhufeetiin jira. Egaan sa'aatii kana immoo wanti isinitti agarsiisu sharafni torban kanaa maal fakkaata akkamitti jira dabaluusaa fi hir'isuusaa kan jedhu irratti kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Egaan sharafni biyya alaa baay'ee tokko dabalaatti jira jechuudha. Egaan sharafni biyya alaa inni dabalaatii deemu qaala'insi biyya keessaa daran dabalaatii ni deema jechuudha waluma faana. Egaan haa ta'uyyuu malee warra biyya alaatii gadi ergatanii fi sharafni dabalus hir'isuusaas beekuun dirqama nurra jira waan ta'eef egaa guyyaa irraatii doolaarii meeqaan akka oolee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf suuraa fi barreeffamaan karan isiniif mutaa biyyoota hundarraayyuu information isiniif agarsiisa waan ta'eef achirraa ilaaluun sharafni guyyaa irraa katooba kanaa maal akka fakkaatu achirraatii ilaaluutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyyaa. Egaan kana fakkaata jechuudha. Hangamanummaa nagaa isinitti dhahama. Oh